Duma fidi asitti ummata yoo kawal nyaatuste isa san nuti wanni ni goona jechuudha. Waltaane ono mubaarak ni jira, ijoollee ni jirti. Waltaane waan takka ni goona. Garuu isin aartanii miira keessa seentanii namoota isiniif qabsee kan dhiiga isinii dhangalaase hundi isaaniitu nuuf tokko. Wallahi wabilaan gootota hunda ija takkaan ilaala. Ati Baale, ati Arsii, ati Jimmaa hin je'an. Inuma hin jaaladhu waan akkanaa. Sinigalee miti an sila maaltu nangi Harargeedha maaltu as nafidi akkas sila miti akkasii miti akkaataan isin deemisaa jirtan akkasi garuu an nama akkasiiti miti sanifu yoo nu kabaje yoo nu jaalatte si jaalanne yaa obboleessa kiyyaa qeerroo kiyya si kabajna yaa bo dhiiga ilmaan Oromoo ganna qabu saniif laal inni ergama qabaaf akkana godhaa jira ati isaa waliin akkana ta'e nuti waliin dhaabbanne namoota waan akkana hojjetu kana waagaa isaanii ni kenninaaf sanifu nutiif jeeti kabaja ummata Oromootiif Oromoodhaaf jeeti waan kana keessaa ba'i yoo nu jaalatti yoo nu kabajaa mana kan isin jaalalaan mana kana nu fide waan ta'eef keessummaa Oromoon ni kabaji miti. Maaki dhiifama wajjiniin ani isinan kabaja sibicha osoo hin taane Oromoo kutaa kudha tokko nan kabaja. Ayyuuddu dubbee koo taa'u kun lafeen isaa kana gaafatu nan beeka garuu waan namni tokko abbaa kiyya kanan akka lubbuu kiyyaatti jaalladhu irratti raawwate anillee hojiin agarsiisuu qabaadha kan olla baasellee. Qeerroo Idris dhaqaati akkuma manatti himtan kanatti itti himaa. Dhiifama anilleen isinin kabaja. Kabajuma keessanii dhaqaati isaan kaasii. Dhaggeeffadhu as biratti koo inni akkuma asuma daawaa goote inni amma nu kabajee jara keenya isini keessummaa kabajaa nu ficcisiisaa waan dhufneef amma laali dhugaadhe nuti har'a isin nu kabajanii nu seensistanii kanatti nu dhaggeeffachuun keessan waan takka ni beekta inni amma Mubaarak dhaqeetiin barreessee yoo arraba barbaadde malee bulook si godhaaje namni akkanaa kun ergama qabare ergamtuu ganda Oromoo jidduu dhufe adda facaasu barbaade jechuudha. Isa san yoo nu seensisu de yoo nu arrabse yoo gaa akka keessanitti kabajaa nuuf qabaate nu dhaggeeffatu baate isa san akkam jennee itti himna. Walii galmeetti Oromoon akka Oromoo akka ergamtuutti akka nafxanyatti isa laalla jechuudha. Kalaas kan. Mubaarak. Ana amma kinasi foodii sadara. Mubaarak. Kan ni arrafamna. Mubaarak. Abbaan barbaade na arrasu. Abbaan barbaade bakki na arrasu. Qinxannaa ijoollee keenya. Meenuun bulaa isheedha dara. Kabaja isinii qabna. Nadiifoo. Nuti waadii. Agarasi kan dia kata amma waa'ee suuraa kana dhaggeeffatu Mubaarak Musammaa adeeroo na dhaggeeffadhaa suuraa kanaa fi suuraa abbaa Jifaarachii galabbatame toon taane mucaa edaanuu fida hanga sanatti hin dhiibnu hin jedhe waa'ee suuraa kanaa Mubaarak amma bari Museen qeerroo Idris qofa miti maafi bar kana jara kana lamman qofa miti bar nama 500 irra bulame bar hayi Hede ijoolleen mana lama moo mana sadiitti gadi garagalchanii turanii ganama kanaaf jingeeraa mucaan Jimmaa saka kanatti suuraa waaqoo guutuu gadi garagalchee irra jira. Muzeedhaaf qeerroo Idris qofa miti kan jalqaba jammare dhalataa mucaa Arsiisana mucaa Edaa Fidaati. Oo dhugumaan tokkummaa Oromoo barbaadan ta'e Mubaarakatis maakii mucaa Edaa awwala suuraa abbaa Jifaar gadi garagalchee sana dhufe Oromoo hunda dhiifama gaafate jennaan ijoollee keenya dhiifte ijoolleen Jimmaan dhiifte. Akkana malee Okay, as berarti kan maal kabajaan Oromoo abbaa Jifaar hin beekne nun baay'ee laali hayyee akkuma amma jette kanatti yoo inni haasine itti jirtan miti nuti amma Mubaarak isa bira dhaqeen dhufee jee mucaan yoo arraba barbaadde mana as jalaa bayii sinseensu jeeni miti nuti amma ni dheeyna isa nama dhaga'u ni goorsita nama kabaju namni Oromoo jechuun isin amma kabajaa nuuf qabdaniif galatooma asitti akkanatti dhufnee dubbachuun mana isaa san dheeyne yoo akkanatti dubbachuu hin dandeenye yoo nu seense dhugumaan nu kabajee dubbiin keenya nu fudhate isin lameen walitti araarsinee waan kana keessa akka baatan isin goon yoo amma wanti beeku qabdu maatii ko jara kana lamman qofaa miti bar awwala edee yeroo jalqabaatti kan gadi garagalche tokko jira as jala jira mucichi jalqaba yeroo ni gadi garagalcha abdii geeraa isa turgane ma gadi garagalcha ture muzeen ammareef dhufaa bar ijoollee yoo bitate nama 5 nama 6 nama 7 oli kan arsiis bakkan buune arsii keessa baanii suuraa abbaa Jifaar gadi garagal kan
Mee maaluma garuu akkanumatti wal sakaalu amma kanani wanta tibe amma ganda wal amma maaliif hin baasirratti waan hin taane barreessan. Tasgabbeessaa ol bitufee waa barreessan kun. Waan nasiibuu medhime waan dhaggeeffatu. Ela. Koi al tokko suuraa kaafne kan elamitti deebinu waadaa nyaachuun hin ta'u suuraan akkuma kanatti ture mucaanee daasaa adiyaatu yoo suuraan ka'e sun afeera. Wanti isin beeku abdan immoo lamatti deebinu. Hayya amma as biratti isin nu dhaga'uu keessan dura laalas biratti isa kaasaa anaa kaasa isa dhiisaa isaa kaasa osoo hin ta'in isin beektoota taa'ame. Mee nama kabajaati. Amma ijoolleen yoo jarri sun lammaffaatti deebi'an lammaffatti deebi'uun dhiisan nu bara. Hayya na ficcisiise as biratti nu ficcisiise. Yoo nuti amma isinirraa gammannee. Kanani amma namaan buluu wayyaa amma nama dhaga'u wayyaa. Amma nu dhagaa galaal. Gurbaan sun dhufee viidiyoo bahee waaqoo guutuu akkatti qabatee goota kiyyanatti itti balleessa jiruuti. Idiriitti kaa'ettee abbaan fedhe jaarsummaa dhiisitira. Samii kana buqqaa malee nadhii of dura kaa'ee waaqoo guutuu of dura kaa'ee yoo inni viidiyoo hojjete irraa kaasan. Na dhageeffadhu. Yoo inni nadhii of dura kaa'ee. Maaltu galee jedhu kana qeerroo dhageeffadhu. Warri ammoo dhufee maaltu galee jettan ijoollee naannoo sikkoof mandoo jechuudha dhageeffadha. Ni kadhannee. Dhaabaa waan kana kaasaa nama du'e akkana hin godhina jennee kadhanne akka ilma nama karaa tokkootitti. Akka dhiirummaa osoo hin ta'in akka nama gadhee tokkootti kadhanne. Ilmaan osoo harree saltu duute gootummaa maal qabdi jettee arrabaan fuuraa uf duratti hiitee nadhii gammadaatiif waaqoo guutuu gad deebistee irraa caffarti. Kaasaa jenne xiqqaan jaraa guddaan jaraa yeroo dhufu arraba malee namni jaraan kaasaa jedhu hin jiru. Yoo dandeettii qabaattan dhaqaa kaasisiisaatiin hin nulle akka nam tokkootti hin kaasa yoo inni dhiifama gaafate. Kanaan achitti ammoo as jala deemtee uf jaalachiisa. Uf jaalachiisne jetteetiniin albaatii keessan olii gadi ooftan deemaatiin jala dhaqaatiniin waaqadha arsi. Deemi waaqatu waaqoo guutuu barbaada. Waaqoo guutuu biyyaa miti deemi gaddeebi jedhi. Ela. Suuraan qeerroo gad hin deebine. Suuraan qeerroo osoo gad deebi'e homaa rakkoon qabu. Dhageeffadhu sitti hima. Suuraan kiyyoo osoo gad deebi'e maatii miti nama tokko. Nama suuraa gootaa gad deebiseetiin afaan irratti banoo mootuyyuu irraa callisaa jechuun keessan mootuyyuu beekumsaallee miti kun beekumsa akkanaan dalagu. Mukaan deebisan obboleessa. Arrabaan deebisan. Kanuma. Dhiifamni hin jiru qeerroo asitti dhiifamni hin jiru. Dhiifama gaafatu wallaalii na jedhee beekumsi si qaba duubatti si abbisaa jiru kana agarratti. Beekumsi nagaa jedhu jawaariif hin taane bo isinii mitiiti. Muka itti naysiisaa jira. Dhiifama nam tokko wajjin gaafatina. Dhiifamni hin jiru. Dhufanii mana keenyatti wal yaasanii dhufanii jiru hagaa. Koosani falmataan qeerrooti qaalaa shaneetaan dhimma shaneetiif dhimma abaa'oo dhimma nagalchuu bitan dhimma siyaasarraa bilisa ta'eera. Kanan dogongoon. Shaneen gad deebisaa jirti gashaneen afaan gasi deebisaa jirti dhaqii gaafadhu shaneen bitaataa. Eenyuni namni itti gaafatamaa ammaa beekti erga dhufee itti gaafatamaa. Qeerroo itti gaafatamaas deebisi ijoolleen kenna hin dhufina warra jaarsummaa barbaadan achumatti hafa. Jaarsummaa arraboo barbaadde malee tokko ijoolleen deemin arraboo barbaadde malee. Warra balkaa baariillee jedhe. Takkatti deessan jaarsummaa hin dhufina. Kalee gaafadhu naan jedhanii na arrabsee namni hundi natti bilbilee kun na bilbilee dhiifama gabbahee akkana osoo beekuun gaafata jechuudha. Doombir mataan kee nakkaatti hin barbaachisu. Kanaaf guutuu harree haaseentu wanni jarri fitu takkatti hin jirtu. Nama tokkoon agarree baran. Likkii jaraan beekne baran. Hasanii isii qaama dubbata. Osoo nyaata eeggattuun wallaahi osoo nyaata eeggattuun karaarra dhahee ajjeesa. Hasan. Dubbataa jiran. Bar ummata karaa kanatti bar wallaahi ummata karaa kanatti fincaanamni fincaa'ee allaan dhakarra kaa'ee dhugaa dhufee bara uummanni akkana godhatu kun. Abdii dhagaa'ee dhufu na sani. Dhugaa dhufe karaa kanatti. Abdii isaa gajeeru kun isii sagalee kaasanii. Maaleen jara dhaggeeffataa jira. Baalee dhaggeeffataa jira. Hasaniin fida mucaa ganama mana jiraate dhaqee dhiifama gaafatee jarri rabsaa turte. Hasan eessa jira? Injiraare injiru rafuun oolu. La Mubaarak musammaa sheerin godhin annama tokko seetisu Jawaar Maamma yoo dhufe seetisu gurbaan dhaabatee viidiyoo haa hojjetu. Isa kaase isa hojjete inni viidiyoo haa hojjetu malee akkalma sheerin godhin Jawaar Mahammad inni fula Jawaar Mahammad inni barbaade yoo dhufe saara kanatti
Sa'a kanatti namni nu jaalannu hayyuun Oromoo tokko dhufee osoo waan kana godhaanu jedhe hanga namni sun dhufee afaan ofiitiin dubbatutti wanni baala akkamitti galchina wanni nu Mubarak musammaa jiree waan asatti jira ga'ee jira Mubarak kabajaana si deemi sitti mee jira singaan mukaatu jimmaa waa'ee Oromoo beeku Irrabe video Mubarak kaasa ulfaa ittanutu asabu waan barreessitee tuktuki sanirra ila Mubarak tuktuki sanirra baasiti tuktuki irraa video jate adufu askote galtee maal godha galee Liki dirame itu ofuun beeku uraa gadha waa'ee Oromummaa isatti beeku arsiidis abbaa Jifaaruun beeku uraa gadha galchaan turre ani maal beeke maa waaqata Oromoo afaan Oromoo Kaleessa balleessine. Kaleessa osoo dhiisuu baannee irra kun hin dhufu ture sooraa guutaa gadi osoo kaleessa arsiin harka muramu malee seenaa maal beektu nun jedhan kaleessa dhufnee dhiifama osoo kana beeknu dhiifama gaafatuu baanne har'a immoo goota gadi hin garagalchitu ture sii galee kolkollee warri bakka oolte bakka bultuuf hin beekne. Wanti seenaa akka hin qabne seenaa tokko osoo qabatanii kun nama mudaafatanii namoonni hin jiru. Habibi Mubarak ingalchi ni jettan Mubarak Rabbi mit gurba kumbur kana mati deba gebbe video agura jettu kana keessatti seenaa takkan qab ilmaan galtuudha. Tenko baay'ee cittaasee dhufe beeka jawaara bukkaatti ilaalaa turre bar waan waaqoo guutuu achi ol deebisi jechuun dhiisee yookaan irraa kaasi jechuun dhiisee waan asii haasa'e waan si ajaa'ibu keessa waan bakka kanaa dubbata waan achii dhiisee barna meerra taa'aa ture mataan isaa eenyutu kaasee iyyuu nu banne kan aarse waan kana eenyutu kaasee iyyuu nu banne bar ilmaan kolleedhaa akka gizii asirraa iyyuu sanii konkaa boobaa banne yeroo mara waan qabaa keessan gargaaran bulqaaba dhiira mucaa godhu. Jalqaba eenyu waan kana kaasee maa hubatudha. Asliin nama bara boonti Jalqaba eenyu Dubbata bee agartee aga gadhee marti ilamee baa dhageeffadha waan dasna jedheen isa dhufee waan argite qabaatara agartee akka ijoollee taaneni ol beekuma jallas hin beekare hin beeka likkii beeka hin beeka hudduu jaraa wanni miti dhageeffadha itti gaafatama dhombir waan gootan dhageeffadhu Mubarak wanti akkana dhuftu hin jiru gurbaan gebbayeetu YouTube tuktuk irraa bahee viidiyoo hojjetu nuti unu asumarratti afoo inaalillaa jennee nullee viidiyoo jennee addaan deemna wanti jaartummaa barbaachisu hin jiru wanti nu kadhattan hin jiru kanuma jaartummaa waa takkayyuu mucaan viidiyoo hojjetu nullee gebbaanee viidiyoo hojjenna maal gootee nuti osimta nuti hin beena nuti osoo beenu hojjenne inni kan hojjenna kanaafuu inni viidiyoo hojjetu isa jamma Meemaan manutti mooda kuma himuun qabu maal himoodha sila meemaan himoodha mucaaree fachitti suuraa waaqoo guutuu irra taa'uun maaliif irraa kaasee jechuun ni dhabee asii amma sitti maal haasawwadda asitti bushti badii asalaa yoo irra bakuu boodde malee baaqula kosi. Galatoo. Kana nuti konkaa boobaa dura giirtii ofii jaayyuu haa bahee dhufume konkaan daaraan distii bilisa baasee hin deemee. Thank you naani. mana biraa Hojiin kee dhabuu yoo biirtii argattee jettee Mubarak Musa dhaggeeffadha warabbaa qaba. Itti gaafatama na dhaggeeffadhu Mubarak Musa maallee waan sana jiraatte. Itti gaafatama na dhaggeeffadhu ittima na dhaggeeffadhame wala dhaggeeffannu Mubarak Musa maadha asirra jiraatti na dhaggeeffadhu deengadda wali buuteeni arsii fi wallaggaadhaa uumamnaani hundi keessanuu warra kutaa galaa jette konkaasi argine sin beenu si fakkaate konkaa distii bilisa baase kutaa galaa hundi keessanuu kutaadhaan falmadhaa jette wali buunee isin araarsinan jenne sii galee isin araarsinan jenne walitti naquudhaaf uummata shuxaam maalummaa Qeerroon kun wanni inni irraa itti arrabse tokkoffaa wanni inni itti arrabsame sababa wallaggaati. Maaliif wallaggaa akka sagalee hin taane jennaan malee as deebi'eetiniin uummanni isa arrabsaniitiin as wallaahi billaahi dhugaa isiniin jedha nu maal beektaa osoo uf jala deemuu baanne wal jala deebiin akkanas namni goota nama afaan gad deebiseetiniin irra dhaabatu ofii nu barbaadu muka hudduutti naqanii fudhatu. Mubarak ammallee gantala galee jira. Habibi waa kun lol
Ila waaqa ko si tere tarita ko. Kuno ke kala me ramal ol kala re. Nama nama Wasa kamila. baru mau makin orang mai citia sos Mube, teh yo. mata itu ni Muhammad Yo, citia yo, sani kamar. bani amma Uno. sani bani gargajira Kuno amma sani bani raj ka jawali pitatta jawali raj basa jira ka bire ke ro argajira bire raj ka argajira wan makin orang sos teh wan musamma ase Taab goda chopulinki goda. kuno ke kala Wallahi gadi bunu sinjeda irra gadi bunu hanga jarri bani di kama gafatanit. kuno ke kala ra waaqa kuno ila. En mubarak erti gora. Jalqaba ma dhufani nutu kan nu dofa matti warri disti jala bilisan bane kana dani ni jina asirratti baatay nutti. Thank you bro. wallahi Habibi, waaqa ke kala nuti ammalle jartumma sendeb tan udwarre sena. Indeb sabba jifar. Indeb kal. Damaji. Wallahi na. Eenyu ka gara galchin jiru sun eenyu ka gara galchin jiru sun eenyu ka gara galchin jiru sun Kenna gota miti kalli bali. Dema kasa. Gana baditi Dema kasa sura kana rajisi sura original sa fitifi Kero sura original sa fitifi ni kagise ni miliki kange kizambi Kawoiteni pun akabu fitna to libya. Sura buna ni akabu tani visual. Sura ni sa kana miti ko kuni wannan kana miti kame visual. Sura ni kise buna akabu fitna. Kuni ka janaza titi ka Fidi sura ni kise buna akabu. Ma kenna kunga gala kenna mala kenna wana rendala te mosi kenna rendala neba. gara to kopling ora talina Muasita ko jolle tena din nama tokko dura hasawa jira. Sigale mana ne qabbala tani ra hasawa jirtani wa ko guutu galle rabbatani.